Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa kana qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Gosaa Kabbadaa ogeessa teeknikaa Hamzaa Idris waliin ta'u. Kun fakkii jireenyaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerrii keenya ceesistuu booda kan walitti deemnu ta'a. Dargaggeessi yeroo sadii yuunivarsiitii irraa ari'ame daandiirra jiraachaa ture bu'aa bahii dadhabsiisaa booda seenaa isaa jijjiiree dinqisiifannaa horate. Daani'el Shaambal magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qoreetti kan dhalate yoo ta'u, yeroo barnoota isaas achuma magaalaa Dirree Dhawaatti dabarse. Yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barataa dhiibaa yookiin qabxii gadi aanaa galmeessaa akka ture kan dubbatu Daani'el akka carraa ta'ee yeroo ministirii fudhatan mucaa cimaa tokko bira taa'ee qabxii 96 fiduun gara sadarkaa lammaffaatti darbe. Abbaan isaa immoo mana barumsichaatti waardiyaa waan tureef isatu dursee qabxii mucaa isaa sana argee hedduutti gammade. Maatiin isaas sireerraa bu'anii fi ofii lafa bulaa isa immoo sireerra bulchuu eegalan ulfina uffachiisan. Miseensonni maatii hundi mataa irratti baatan. Mucichis achirraa eegalee ilaalcha barnootaaf qabu jijjiirrate. Yeroo kutaa saglaffaa seenu qo'annaa isaatti gadi jedhee haaluma kanaan barattoota waliin baratan keessaa sadarkaa sadaffaa bahuun tarree barattoota ciccimoo hiriire. Qorumsa kutaa 12ffaa immoo qabxii 515 fiduun yuunivarsiitii Finfinneetti ramadame. Osoo gara Finfinnee hin dhufin dura Daani'el maatii isaa irraa fagaatee hin beeku. Mucaa manaa amantii isaatti cimaa ture. Kanarraan kan ka'e mucaa maatii follaan abdii guddaa isaa irraa qaban ture. Ta'us Daani'el erga yuunivarsiitii Finfinnee seeneen booda addunyaa biraa keessa galee garba araadawwan adda addaa keessa seenee barataa ta'uu isaa irraanfatee jimaa qama'uu, sigaaraa aarsuu akkasumas shiishaa harkisuu hojii idilee isaa godhate. Kanarraan kan ka'e waan qabxii gadi aanaa galmeesseef waggaa lammaffaa simisteera tokkoffaa irratti yuunivarsiiticharraa ari'ame. Giddumatti immoo biyyi Hindii beeksisa carraa barnootaa biyya alaa waan baasteef innis beeksisicha argee dorgome. Garuu afgaaffii osoo hin qoramin waan jala darbeef milkaa'uu hin dandeenye. Gara maatii galees biyyi Hindii carraa barnootaa baastee turte. Anis barnoota koo isa yuunivarsiitii Finfinnee wisdiraawolii guutuun isa sana immoo dorgomaan ture. Garuu loogiin achitti hojjetame waan dabaatii na hambisanii. Kanaaf bara dhufu irra deebiin barachuun dirqama natti ta'a jedhuun maatii isaatti hime. Yeroo kana maatiin isaa hedduu gaddaniis hin dhiisne waan qaban gurguranii carraa barnootaa biyya Chaayinaatti argate tokko akka baratuuf gara biyya Chaayinaa ergan. Daani'el asii fuullee Chaayinaan bahee achittis barnoota cinaatti dhiisee akkuma baratame garbaa raadota adda addaa daakuu itti fufee gara biraatiin immoo appilikeeshinii wucaat jedhamu irratti hojii daldalaa eegaluun galii maddisiifachuu eegale. Takka tures doormii yuunivarsiitichaa keessaa bahuun kophaa mana kireeffatee jireenya qananii fi sadoo itti fufuu jiraachuu eegale. Sababa barnootaatiin xiyyeeffachuu dhabeef ammas yeroo lammaffaaf yuunivarsiitii biyya Chaayinaa irraa ari'atame. Sana booda guyyaa tokko osoo ashiishii dhuguu qabamee achuma Chaayinaatti guyyoota 10 erga hidhameen booda gara biyyatti galfame. Ammas yeroo lammaffaaf biyya Chaayinaatti magaalaa biraatti barachuuf appilaayi godhee milkaa'uunis abbaan isaa maatii isaa dhoksuudhaan gara biyya Chaayinaa ilmi isaa deebi'ee akka baratu meeshaa qabu hundaa fi qabeenya qabu hunda gurguree gara biyya Chaayinaatti yeroo lammaffaaf erge. Yeroo kana araada wanta jedhamu tokkos keessa galuu akka hin qabne waadaa ofiif galee ture. Ta'us guyyaa jalqabaa doormii yuunivarsiitichaa seenee galee osuma dhuguu waggaa tokkoof osoo daree hin seenin hafee dhugumyaa seenaa nama kanaa. Ammas yeroo sadaffaaf yuunivarsiitii irraa ari'amuun meeshaa isaa gurratee fuulaan Itoophiyaa ilaale. Biyya galees maatii isaa dhokatee Finfinneetti daandiirra jiraachuu eegale. Hireen hiraarsitee takka tures hiriyoota kootu asitti na arga jechuun imala isaa fuula isaa gara magaalaa Bishooftuutti qajeelchee magaalaa Bishooftuu daandiirra jiraachuuf murteessee gara magaalaa Bishooftuu imalee. Bishooftuutti dhaqnaanis jireenyatti ulfaatee guyyoota lamaaf agabuu oolee ni laaffatee yoo du'es Finfinneetti du'uunaaf wayyaa jechuun ijoollee buufata konkolaataa keessa hojjetanii fi wayyaalaa karaarra geejjibaa kadhatee imala isaa gara Finfinneetti taasise. Jireenyi isaa guyyaa kanarraa ka'ee kan jijjiiramuuf eegale. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya fakkii jireenya keenya torbee kanaatiin kan dhiyeessutti argamnu dargaggoo bu'aa bahii hedduu booda maqaa gaarii horate dargaggoo Daani'el Shaamballii.
Yuunivarsiitii keessatti intala bishooftuu deddeebitee Finfinneetti hojii miidhaginaa hojjettu takka bira taa'ee osuma imalaa jiranuu sagalee guyyaa 2 nyaataa fi dhugaatii malee oolte sagalee laaftuu takkaan biyyi teessan ni bareeddii jedheen. Isheenis itti seeqqattee biyya isaa gaafattee innis biyya isaa fi waan keessa jiru itti himee. Dargaggoon kun nama isa dhaggeeffatu kan hin qabne biyya Chaayinaatti barachaa akka turee fi ari'amuun biyyatti galuu erga biyya galees daandiirra jiraachaa akka jiru ishee gurra buusee intalattiin garmalee gaddite. Gara Finfinnee imalaa waan turaniif dhumarra galgala yoo deebitu waliif beellamanii gara magaalaa Bishooftuutti fuutee manattiin galte. Osoo akkasiin jiranuu jaalala eegalan rakkoo hedduus waliin dhandhaman. Waa baay'ee hedduu waliin dabarsan. Osoo kun kanaan jiru ijoollee naannoo isaa jiran barattoota kutaa 8ffaa walitti qabee bilisaan barnoota fiiziksii qo'achiisuu eegalee ijoolleen garmalee jaalattee dandeettiin isaa ogum nama jechisiisa baay'ee itti raajamanii. Akka carraa barsiisan fiiziksii mana barumsa ijoollee sana hojii gadi dhiisee barattoonni barnooticha malee taa'aa turan achumaan mucaa jabaan akkasii ni jira jedhanii hooggantoota mana barumsichaatti himanii. Manni barumsichaas bilbilee fi waamee garuu Daani'eel barnoota fiiziksii danda'a malee ogummaa barsiisummaatiin leenji'ee dookumentii waan qabu miti. Kanaaf yoo isaan ragaa barnootaa gaafatan eeffachuu hin dandeenye gara manaatti deebi'e. Manni barumsichaa guyyaa barumsaa bilbilanii fi hanga barsiisan fiiziksii qacaramuuf barattoota fuuldura dhaabbatee akka to'atu itti himan. Kanaanis guyyaatti qarshii 50 akka kafalaniif himanii fi baay'ee gammadee tola jedhees hojii eegalee akka ijoolleen hin jeeqne to'achuu malee kitaabarraa barsiisuun waan isaaf hin eeyyamamneef gaafa guyyaa jalqabaa boqonnaa 0 jedhee gabatee gurraacha irratti barreessee maalummaa barnoota fiiziksii fi xiyyeeffannoo barnootichaa barattootaaf ibsee isaaf carraa gaarii kan ture guyyaa sana akka ajaa'ibaatti barsiisee barattoonni hundi irraa gammadan. Ittuma fufee barsiisuu eegalee hooggantoonni mana barumsichaas odeeffannoo kana ni dhagahan dandeettii isaatiin hedduu raajaman mindaa isaas dabalanii fi 3,500 irraa 9,000 galchanii fi isa dura kutaa 8ffaa seenuu hanga kutaa 12ffaa seenee akka barsiisu taasifame. Haala kanaan mana barnootichaa keessatti barsiisaa adda duree ta'ee ogummaa seenaa nama kanaa takka turee yaadni tokko dhufee fi mana barnootichaa gadi dhiisuun kophaatti mana barumsa dhuunfaa isaa kan barattoota keessatti qo'achiisu hundeessuu yaade. Achumaan mana barumsaa barattoonni keessatti qo'atan kan maqaan isaa Seed of My Skill jedhamu hundeessuun hojii eegalee. Bara 2016 barattoota 45 inni qo'achiise keessaa 42 qabxii guddaa fiduun Yuunivarsiitii Finfinnee fi Adaamaa seenanii barattoonni 3 immoo qabxii riimidaalee argachuun irra deebiin qoramanii amma yuunivarsiitii keessatti barachuutti argamu. Nama kanatu gidduu kana viidiyoon isaa kan yeroo inni waa'ee anaarshiyaa barsiisu TikTok irratti gadhiifamee mul'achuun ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee namni gariin barsiisaa fiiziksii isa kan duraanii akka abaaru gariin immoo osoo guyyuma tokkos taatu barsiisaa kanaan baradhee kanneen hafanis irra deebiin fiiziksii nama kanarraa barannuu laata akka jedhan isaan taasisee kun kan isiniif dhiyeessaa jiru. Seenaa nama kanaa irraa barnoota 1000tu baratama. Namni kun miidiyaa hawaasaa irratti Teacher Daanii jedhamuun beekama. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya fakkii jireenyaa torban kanaa kan hanga ammaatti hordoftan ture. Torban sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa hawwii keenya.